beeksisee Maayaak Sonkoo har'a yakka malaammaltummaan shakkamuun to'annaa jala oolaniiru galmoo daawwittu gabaase. Har'a ganama poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annoo jala oolcheera. Siyaasa biyyattii keessatti yeroo hedduu mata duree oduu kata'anuu fi Naayiroobii bara 2017 kaasuun kan bulchaa jiran Maayaak Sonkoon yakka malaammaltummaan shakkamanii to'annoo jala oolfamaniiru. Koomishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa Maayaak Sonkoo irratti dhimma qabeenya uummataa seeraan ala fayyadamuu irratti qorannaa irratti gaggeessaa akka ture yoo ta'u, qorannaa isaas abbaa alangaa mootummaa biyyattiitiif dhiyeesse har'a ajaja Nuurdiin Hajji diireektara abbaa alangaa mootummaa biyyattiitiin to'annoo jala oolfamaniiru. Hajjiin akka jedhanitti Sonkoon qabeenya uummataa doolaara miiliyoona 3.5 tilmaamu qisaasessuun himatamani. In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged. Hajjiin akkas jedhu haala kanaan qaama nama maqaa dhoofne irratti himate akka banamu ajajee jira. Sababni isaas warri kun yakka malaammaltummaaf walii tumsuu, seera yakka biyyattii haala cabsuun bittaa fi gurgurtaa waajjira mootummaa waliin dha'uu, faayidaa dhuunfaa itti gaafatamuma isaanii dura aansachuu, aangoo seera malee fayyadamuu, qabeenya uummataa qisaasessuu fi yakka qarshii uummataa miliqsuu raawwataniiru jedhan. Abbaan alangaa mootummaa Nuurdiin Hajji bulchaa magaalaa Naayiroobii Sonkoo waliin namootaa fi dhaabbatoota hidhata qaban seeratti akka dhiyaataniif ajaja dabarsanii jiru. Kanaanis aangawoota bulchiinsa magaalaa Naayiroobii 7 irrattis himannaan irratti banamee jira. Koomishiniin farra malaammaltummaa mootummaa Keeniyaa Sonkoo irratti qorannoo ji'oota muraasa dura akka jalqabe yoo ta'u, Yoosis Sonkoon bara 2017 yoo bulchaa magaalaa Naayiroobii ta'an qabeenya qaban himuu dhabuun isaan gaafachiisuuf jira. Maqaan isaanii daldala qoricha sammuu namaa adochuu fi malaammaltummaa duukaa akka ka'u Sonkoon koomishiniin farra malaammaltummaa biyyattii na hin qoratin jechaan mana murtiif himatanuus manni murtii iyyannaa isaanii kana kuffisee jira. Mootummaan Sudaan Kibbaa tajaajila nagaa eegumsa biyyoolessaa biyyattii yakkaawwan hojjetameef himachuuf mana murtii addaa qopheessee jira. Hoogganaan dhaabichaa kaleessa akka ibsanitti himannaan kun kan geggeeffame dhiittaa mirga namaa hedduun gabaasamuurraan kan ka'e badeeka ture ilaalcha tajaajila dhaabaa kan bakkatti deebisuufi jedhan. Waggaa 5 dura pirezidaanti Saalvaa Kiir seera falmisiisaa kan tajaajilli nagaa eegumsaa namooti akka qabu hidhuuf qorannaa geggeessu yookaan qabeenyaa shakkamaa kamiinuu kan nagaa biyyaaf balaa ta'e akka ugguru eeyyamu mallatteessanii turan. Baatilee hedduuf qorannaa aangoorraa kaasuu pirezidaanti Tiraamp irratti mana maree bakka bu'ootaan geggeeffamaa ture falmaa akka ture Waayit Haawus amma mul'inatti mana murtii seeraa Riippaabilikaanotaan dhuunfametti dabarsee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Deemokiraatotaan yoo himannaan irratti dhiyeessitu ta'e dafaa ammatti fufaa akkuma kanaan yakka laalcha haqaa sanatii keessatti arganii biyyattiin hojiitti akka fuulleffatu jechuudhaan ergaa Tiwiitarii dabarsan. Ergaan isaanii kun afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Naansii Peloosii utuu isaan hoogganoonni Deemokiraatotaa kaleessa keeyata qorannaa aangoo irraa kaasuu pirezidaantichi akka randeebiyaa aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadaman hin beeksisin dura darbe. Peloosiin ibsa gabaabaa kennaniin hoogganaan Ameerikaa kun amala pirezidaantummaa faallaa deemuudhaan dirqama waadaa seenaniif cabsanii mormituu isaanii taanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayiden irratti Yuukireen qorannaa akka geggeessitu kunis filannoo bara 2020f akka isaan gargaaruuf godhanii jedhan. Dhugaan jiruun falmisiisu ka jedhan Peloosiin pirezidaantichi bu'aa dhuunfaa ka siyaasaaf aangoo isaaniitti fayyadaman kanas nageenya biyyaa balaarra buusuudhaani jedhaniiru. Afgaanistaan gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf Taalibaan gidduutti geggeessameen gam lamaanurraa namoonni 20 ta'an ajjeefamuun gabaasameera. Lolli ganama barii konyaa Kunduus keessatti geggeessame erga lootee seentonni buufata poolisii Afgaanistaan kan Imaam Saahib kaleessa haleelanii booda. Dubbii himaan poolisii konyaa Inumuuddin walitti bu'iinsi sun yoo xiqqaate aangawoota poolisii ajajaa poolisii naannoo dabalatee namoota 9 yoo galaafatu hedduun madaa'aniiru jedhan. Kanneen haleellaa raawwatan keessaa immoo 11 du'aniiru jedhaniiru. Taalibaan gama isaan ibsa kenneen weerara sanaan humnoonni mootummaa 14 yoo du'an gama isaatiin garuu namoonni meeqa akka du'an hin ibsine. Lolli kun ennaa Yuunaayitid Isteetsi Taalibaan waliin marii nageenyaa tarii torban dhuftu geggeessuuf qopheerra jirtutti raawwatame. Poolisiin Hindii shakkamtoota 4 kanneen ogeettii fayyaa beeladaalee kan umriin waggaa 27 magaalaa Hayaadeerabaad gama kibbaa keessatti torban darbe humnaan gudeeduun ajjeesanii booda itti dhukaasuun ajjeesuusaa aangawoonni poolisii kutaa Talaangaanaa beeksiseera. Oduun ajjeechaa isaanii har'a ganamaa kun uummata kumaan lakkaa'amu guutuu biyyattii keessaatiin simatamee jira. Qabsaa'onni mirga namaa garuu haala shakkamtoonni kun itti ajjeefaman ilaalchisee gaaffii kaasuudhaan Komishinni mirga namaa biyyoolessaa Hindii beeksisee haleellaan kun of eeggannoo guddaan qoratamuu qaba jedhee jira. Poolisiin akka jedhetti namoonni kun kan itti dhukaafame
erga isaan bakka yakka dubartii sana itti ajjeesan akka agarsiisaniif geessamanitti qawwee hatanii miliquuf yaalanitti. Hokkarri guutuu biyyaa Faransaay kan jijjiiramoo bu'aa yeroo gadamoo ja'anii ilaalchisee gaggeessamu guyyaa lammataaf hojii biyyattii keessaa danqe. Wuxireen jijjiirama kanaaf dhiyaate uummanni miliyoonaan lakkaa'amu waggaa dheeraa akka hojjetu ta'uu baannaan garuu bu'aan inni argatu xiqqoo ta'aa jedha. Kunis hokkara hojii dhaabinsaa dhaqqabsiise. Uummati 800,000 ta'u mormii kanarratti kan hirmaate yoo ta'u waldaaleen hojjettootaa karoora pirezidaant Imaanu'eel Maakiroon kana mormuudhaan hiriira mormii waamanii jiran. Mormiin guyyoota lamaaf walitti aansuudhaan geggeessame tajaajilli geejjibaa akka cufamu godhe manneen barnootaa hedduun akka cufaman hojjettoonni hospitaalaa murtaa'an qofti hojiitti akka bobba'an dirqisiise. Kaleessa Paarisiif magaalaalee kabiroo 10 ol ta'an keessatti hiriirri kun nagaadhaan geggeessamee jira. Paaris gama bahaa bakka hiriirtonni kumaan lakkaa'aman wal ga'anitti garuu hokkarri ka'ee ture. Mormitoonni kun hangi tokko bakkaawwan ijaarsaatti ibidda yoo qabsiisan poolisiin gaazii imimmaansu biifuusaa kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dhaabbileen 10 biyya Itoophiyaa saboota garaagaraa irraa walitti bahaniitiin jedhan kaayyoo fi mul'ata waliinii qabaachuudhaan ummata isaan bakka bu'an bu'aa isaanii kabachiisuu, nageenya isaanii eegsisuu, tokkummaadhaa fi walabummaa isaanii tiksuu keessatti sirna dimokiraasiitiin hirmaachuudhaa fi waltumsuudhaaf waliigalanii guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Dhaabbileen kurnan haala kanaan waliigaluudhaaf dubbataatiin turanii har'a murteerra gahan Paartii Bilisummaa Saba Affaar, dhaabbata sochii nageenyaaf dimokiraasii fi bilisummaa saba Beenishaangul, sochii bilisa baasaa saba Gaambeellaa, paartii Magariisa Kafaa, paartii Dimokiraatawaa Qimaant, paartii Dimokiraatawaa Moochaa, adda bilisummaa saba Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Sidaamaa fi shangoo saba Agaw ta'uu isaanii waliigaltee kanarratti himameetiin jira. Waltajjii kanarratti argamaniitiin waliigaltecha kan mallatteessan dhaabbilee 7 qofa yoo ta'an 3 isaanii sababoota dhuunfaa garaagaraatiin hafuu isaaniitu dubbatame. Dhaabbileen waliigaltee yeroo ammaa kanatti walii mallatteessaniitiin jedhan hooggantoota yeroo dheeraadhaaf hojii waliin hojjetaa turanii fi waliin qabsaa'aatiin turan kan keessollee wal beekanii jedhan. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Kuni deeggarsa walii kennuu darbee ammatti tumsadha. Tumsi kun immoo gara filmaataatti deemnaa. Filmaata irratti illee akkamitti wal tumsinaa. Mataa keenya immoo akkamitti wal jabeessinaa. Walii waan ni jennaa. Sanarra darbeeyyuu gara adda tokkummaa ijaaruu fi gara fuulduraatti waliin sirna Itoophiyaa kana tolchuu keessatti gara jaarmiyaa caasaa sadarkaa olaanaa irratti darbamu hawwiitti lafa kaawwatan keessa jiraatudha. Ammatti garuu tumsa qabu. Kanaaf sagalee uummata isaaniitii qabatanii deemanii akkasumas immoo gaaffii poolitikaa uummati kun harkaa qabu qabataniitti deemaa jiran. Kanaaf waan paartiileen kun wal ta'an kun gaaffii uummataa fi fedhii uummataa qabateetti deemaa jira. Kanaaf irraatii faayidaan isaanii karaa bakka bu'oota isaanii kanaan as keessa jira faayidaa fi dantaan uummataa. Tumsi kun walqixxummaa bu'aa waliiniitii fi akkasumatti immoo dantaa sabootaa kabachiisuu irratti kan hundaa'e ta'ullee waltajjii kanarratti himameetiin jira. Ittaanaan dura taa'aa paartii bilisummaa saba Affaar obbo Yaakunii Bala'atuu Huseen akka dubbatanitti saboonni haala kanaan walitti dhiheenna qabanii fi sirna federaalaatitti amanan dhaabbileen isaanii walitti dhiheennaan hojjechuun bu'aa guddaa akka qabaatullee dubbatan. Waan dhufu hundinuu wadduma dandeenyeeti shiggir uummanni keenya keedduu yerootti waltaanee hiikuu lammeeffataa wal tababarree harka tokko harka wal qabanneeti harka tokko na taatee akka wadduma hojjannu waan shiggir uummata bakka biraarraa nu gahuu wal dandeenyeeti akka wal gargaarru kanarratti wal geenyeeti. Bahuma hundinuu waan tahe hundinuu dandeenyee akka waddin hojjannu. Uummata goorobeetu wadduma jiru uummanni keenya bakka hundatti wadduma jira wal taheeti wal dandaheeti akka wal goosifne. Uummata wal jibbu walitti dhufee jiru kuna araarsineeti. Dimokiraasiin ni jiraatu maannaan tokkummaa kana immoo isa federaalaatti wadduma akka wal geenyeeti haasa'uu barbaanna. Dhaabbilee sadan sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti hin argamin sochii bilisa baasaa saba Sidaamaa, adda bilisa baasaa saba Ogaadinii fi shangoo saba Agaw sababa isaan waltajjii kanarraa hafan
adda baafachuudhaaf yaalii taasiseetiin jira. Lamaan isaanii argachuu irratti milkaa'uu baatullee hoggansa adda bilisa baasaa saba Ogaaden irraa adda baafatee jira. Gorsaan ol aanaa dura taa'aa addichaa obbo Ahmad Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tumsicha kan barbaadan ta'ullee dhimmoota keessoo wantoota sirraahuu qabaniin wal qabatee waltajjicha irratti argamuu dhabuudha dubbatan. Exactly. We don't have any negative about the coalition. Most of the members of the coalition, we've been working with them together before. Tumsa kanarratti ilaalcha faallaa tokkollee hin qabnu. Hoggantoonni keenya hedduun isaanii isaan waliin hojjetaatiin turanii jiru. Garuu amma waltajjii waliigaltee mallatteessuu kanarratti kan hin argamin sababa hojiin gama biraa itti baay'atee fi hoggansi keenyallee as hin jirreefi. Dabalataanis dhimma kanarratti miseensota koree gidduu dhaabichaa wajjin bal'inaan mari'achuun waan barbaachisaa tureefi jedhan. Paartileen siyaasaa morkattoota ta'an 4 waamicha dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay marii federaalistii irratti paartilee siyaasaa biyyattii keessa jiran affeere hin hirmaatin hafaniiru. Paartileen siyaasaa kunneen adda bilisummaa Oromoo, Koongireensii Federaalistii Oromoo fi paartileen kanneen biroos jiru. Aangawoonni olaanoon paartilee kanneenii maaliif akka waamicha kana fudhatanii marii kana irratti hin hirmaatin hafan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Mikaa'el Booran koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa waamichi dhufeera. Adda bilisummaa Oromootiif jechuun deebii dhaaba isaanii ibsaniiru. Waamicha sana wanni irraa hafnee fi waamicha sana kan yaame humna TPLF hariiroon adda bilisummaa Oromooti. TPLF gidduu jiru immoo bara 1992 yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa baafame irraa kaasee hariiroo lolaa ture. Baroota sana as dabarsine keessatti miidhaa guddaatu akka dhaabaattis nurra gahee akka uummataattis uummata keenyarra gahaa ture. Waan sana hundumaatiif kan sadarkaa duraatti itti gaafatamaan akka dhaabaatti TPLFidha akka biyya kana bulchaa ture, ka EPRDFin hoogganaa ture. Kanaaf hariiroo waan keessa dabarre hanga gatta'amee haasa'amee waan tokko irra hin gaaminitti gahii isaan yaaman akkasii irratti argamuun waan sirriin ta'u. Kanaaf dursa waan nuti waliin fixannutu jira yaaduma jedhurraa. Guyyoota muraasaan dura addi bilisummaa Oromoo fuula marsariitii hawaasummaa kan dhaabichaa irratti ibsa baaseen dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessatti nageenya biyyattii akkasumas dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa biyyattii irratti hojjetan waliin hojjechuufis ta'e mari'achuudhaaf qophiidha jechuun ibsee ture. Dhimmi amma waamicha dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa adda bilisummaa Oromootiif taasisame abaawoon dide tarsiimoo abaawoon hordofuuf baafate hin faallessu jechuun obbo Mikaa'eliin gaafadheera. Bilisummaa Oromoo humnoota siyaasaa biyya kanaa hundumaa rakkina siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kanaatti furmaata gochuudhaaf karaa nagaatiin gattaa'ee waliin haasa'ee furmaata lafa kaa'uudhaaf qophii ta'uusaa dhiyeenya kana ibsa baafne keessatti ibsinee turre. Kanaaf eenyu wajjin haasa'u irraa duubatti hin jennu, eenyu wajjin hin haasa'u ka jedhu imaammata hin qabnu. Inni kan amma na gaafattee kun garuu dhimmichi dhimma akka addaatti ilaalamu waan keessa dabrame sun addatti nuuf isaan gidduu hariiroo jiru bifa addaatiin akka ilaallu waan nu godhuuf irraa hafne malee eenyu wajjin isaanis ta'e eenyu wajjin hojjechuuf haasa'uuf tasuma hin dandeenyu yaada jedhu hin qabnu. Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii Koongireensii Federaalistii Oromooti. Dhimmoota akka waamicha kana fudhatanii hin deemneef sababa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Deemsisuun kuni waan irraa rakkina qabnu miti. Eeggamantutti kanas immoo akka inni eegamu waan barbaannuu fi waan irraati qollifannu miti. Haa ta'uyyuu malee kanaan dura yaadilii jiniin wal lolaa turre warri hidhaman eegamanii yommuu warri nama ajjeesanii seeratti dhiyaatanii gumaan akka kaffalamu Oromoon mirgi isaa eegamu. Namni akka malee hin du'inii tokko gizee hawaas jedhanii namarratti hawaajanii yommuu sana nama hidhanii nama ajjeesaa yommuu isaan turanii kana hundumaa isaan nu mormaa turanii nuyi walii wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu warra akkasii kana wajjiniin kan jirudha waan nuyi qabnu. Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaan kanaan dura dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waamicha taasisee fi
Koongireensiin Federaalistii Oromoo hirmaatee ture. Garuu akka dhaaba siyaasaa Madirakitti paartilee siyaasaa obboleewwanii kan akka Arinnet Tigraay waan jiraniif paartii Madirak qoqqoodanii waamuun rakkoo qabaa jechuun qeeqnee jirras jedhan. Akka itti argamne inviteeshiniin nu dhufe gara kanaatti deemu osoo hin ta'in inni jalqabaadha. Dhufee jennaan nan ilaaltee haasofnaa innee danda'e. Nuyi tokko Madirak keessa jiraanna. Nu wajjiniin immoo Arannaan Madirak keessa jira. Dhiwaatti Arannaa dhiisee nu waami. Achi gubbaatti Madilachaa kenneera. Nu waamuun keessan sirrii miti utuu kan jiru Arannaa wajjiniin hojjechuutu isin gubbaa jira. Hin barbaannu Arannaa yoo ofitti qabdu taatanii walii wajjin hojjennaa kan jedhudha. Yaada nuyi itti kaafne isa keessa deebi'uu hin barbaanne isaan immoo Arannaa bakkeetti qabanii Arannaan immoo isa keessatti qoodan fudhatu taanaan nus qooda fudhachuun keenya rakkina qabaatti hin jennu. Migraati keenya inni lammaffaan kana. Gama kaaniin bu'uureessaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan turan Gidee Zaraatsiyoon yeroo ammaa paartii Taandi jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa ta'uun hojjetu. Waa'ee walgahii Maqalee kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ወክሎ ሊቆም እንደማይችል ያለፈው የ27 ዓመት ታሪኩ የሚያስረዳን ይመስለኛል። Sirna federaalaa Itoophiyaa bakka bu'ee akka dhaabbachuu hin dandeenye seenaansaa waggaa 27 darbanii kan nuuf ibsu natti fakkaata. Waliigalaan addi bilisa baasaa uummata Tigraay keessoo isaa kan dimookiraasiin hin jirredha. Qaamolee maqaa uummata Tigraayiin dimookiraasiin akka jiraatuuf socho'aniif illee kan hin hayyamnedha. በአጠቃላይ ህወሓት በውስጡ ዲሞክራሲ የሌለው በትግራይ ውስጥ ዲሞክራሲያዊነት የማይፈቅድ ዲሞክራቲክ የሆኑ ኃይሎችን ሊቀሳቀሱና ደራጁ እንኳን የማይፈቅድ ድርጅት Paartiin adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeen waamicha kana hafuusaa Pireezidaantiin paartichaa Abdurrahmaan Mahadii yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif kennaniin ibsanii jiru. Miidiyaa hawaasaa irratti hirmaachuu keenya ibsee kan gallakkifame xalayaan sobadha. Waamichi nuuf taasisameera. Garuu dhimma maaliif gara Maqalee deemnee dhimma federaalistii irratti mari'anna. Dararamni waggoota 27 darban saboota garaagaraa irratti taasisamaa ture. Paartii kanaan jechuun ibsanii kanaaf waliin mari'achuun hinfeenu jechuun obbo Abdurrahmaan yaada kaasaniin ibsaniiru. Qotee bulaa keenyaa fi akkamitti nageenya akkamitti qaqqabna jechuun kan hojjetaa jiru. Amma dandeessetti ekonomii biyyaas ilaaltee ekonomii naannoos ilaaltee wantuma carraaqii jiru ni carraaqaa jirra. Yerootti wanta nuyi barbaannu nu guutaa jira. Dr. Asaffaa mootummaan isanii guutuu jira mootummaa waan isan barbaadan sana guutuu jira isan ammoo waan qonnaan bulaan barbaadan guutuuf ittiin jirtan maal jennaan odeeffanne kan arginelleen kanum bajatiin qabanii makiinaan qabanii instituutiin qonna Oromiyaa hojiin isaaniitiyyuu mul'attuu jennamee hedduun. Sirriittidha kan mul'atu sirriittidha amma biyyattii keessattiyyuu wayyaasakkuudhaan baay'ee amma sanyii baasuttis ta'ee ijoollee mana barumsaatti erguuttis ta'ee nu wajjin kan biyyattii kana keessa kompiitii horuyyuu jiru. Karaa keenya carraaqiitti maara kan gochaa jiru. Waggaa bajetiin keessan hagam? Bajenni keenya waggaatti tootalii gara miliyoonni 180. Instituutiin tun ganna gama eeguu hojjetan jalqabdanii? Sirriitti hojii jalqabneeti akka lakkoofsa Habashitti. Bara 1997. 97 hojii jalqabdan. Almost amma gara waggaa 10 ta'e. Mee fakkeenyaaf qonna gammoojjii Oromiyaa keessatti fudhannu Boorana fudhannu Gujii fudhannu yookaan Baalee fa'aa fudhannuuti. Mee waan kan hojjannee waan jettan waan lubbuu qaba waan mul'ata kan hojjannee biyyi malkaa dabarsinee waan jettan. Baalee keessumaa baddaa Baaleetti hojiin keenya akka fakkeenyaatti kan fudhatamu biyyattii keessattiyyuu Somaalees dabalatee Saawuzii dabalatee Affaaris dabalatee nuudha kan orneejii godhu akkuma biyyaattiyyuu nu biraati kan inni maanee ta'u teekinooloojiin haaraa bahu innaa giddugaleessa guddaa qabna dabelloo irraati sarraaqii guddaadhaan gochaa jiru. Beeksisi hojii yoo ba'u Finfinnee ba'aa hin arginu hin dandeetiin qaxaramuu danda'uuf hin arginu. Talammeessoo immoo baajetii waan hin jirree fi qonnaan bulaa kee deemaniitiin baadiyyaa kee deemanii hojjechuu hin danda'anii makiinaan hin jiru bulchiinsaa fi instituutiin keessan walitti dhufee kan hojjanna karoorii keenya kana kan hojjanna bar kan hojjanna bar dhuuf kan hojjanna jedhaniitiin akkas waliin hojjechuun guddoomuu mul'attu gara bulchiinsa rakkoon jiraattu gara kan rakkoon jiraattu hin beekan kunin ammoo fula hedduu fulan odeeffannee bilbilee damee hedduu keessatti hooma akkana kan dhageen akka dogoggoraatti yookaan akka wallaalaatti kana dhuguma wanni badiin jirtiin qajeelfannaa wanni isan jettan maal. Karoorallee akka keenyaan korofatu hin jiru karooras immoo kan keenya gamadamu hin jiru. Garuu amma dhuguma yeroo hojiidhaaf kompitishiin gizee jiru. Gaazexaa irratti baafna fooyyeffachuudhaaf teekinooloojii jiru nama intarneetiidhaanis weebsaayitii irratti gadhiisuudhaaf jalqabneerra. Giddugaleessonni keenya iddoo jiran immoo 17 iyyuu erginee akka isaan baasanii maxxansan
gochaa jirra amma bara darbeerraa qabe kompitishinii gisee jiru akka arginu fi kompitii godhu kanaaf akkasitti akka hojjetaniif. Kaan ammoo fakkeenyaaf hojjetaan dhufuuyyuu waggaa lam qofii hojjete barumsi jedheetiin hojii lafa dhiisee deema hojiin badaa deemuu jirti namni barumsumaaf dhufu malee hojiif hin dhufuu jennamee hedduun tanaan maan jettan. Sirriidha bakka namni tokko giseen biratti mindaaf dhufu baay'ee GPA guddaa qabu kan qatarru saayinsisii ta'uudhaaf ta'e malee nu birayyuun fidaa damoozaa miti asitti kan dhuftanii hojiidhaafidha. Innaa hojii sana immoo of kennitee yoo hojjette malee riizaltii argachuu hin dandeenye fi akkasitti akka hojjetanidha yeroo baay'ee kan karaa dhiigoo. Namni immoo uummataaf hojjetu jira. Kan akkamiin qajeelchitan yoo akkana? Kana wayyeessuudhaafi intirestii ijoollee kanaa yookiin ijoolleen kun maal isaan akka isaan barbaadanii fakkeenyaaf mindaa guddaa barbaadu moo maal barbaadu moo isarratti hojjechuun irra jira jennee. Riisartiin wannidha baajata baay'ee barbaada sirriidha. Garuu warra baajata kennu wajjinis dibeetii cimaadha goonee kan ramachiisnu isuma kennamu kanaani hojii bishaate hojii lafa qabachuu danda'u utoo hojjenneeti baay'ee deemuu hin dandeenye. Akka biyyattiis beektaa ekonomii jiru rilaaksii kan ta'e baajjanni jiraachuu qabuu mala isuma jiruun yoo kennisee hojjette waa fiduu hin dandeessa waan baay'ee fiduu hin dandeessa deddarama fiduu hin dandeessa karaa keenya karaa qonnaa keenya. Waliin agarru inni jedhu mooyi kan hojjennu qotee bulaa sanaaf yaa ta'ee fi warra achi jiran yeroo baay'ee yeroo hundaayyuu hundi keenya qotee bulaa tokko sanarratti jira hojjennuu fi isaanii wajjin wal arganii teekinooloojii babal'isuu teekinooloojii dabarsuu lammata immoo isaanii wajjin ta'anii rakkoo qotee bulaa sana fuudhanii fidanii irratti akka hojjetamu qorannoo akka hojjetamu dhukkubatti moo biyyoo irratti moo midhaan irratti moo maal irratti isaanii sanyii moo kan jedhu achi dhufeetti dafnee deebisuudhaaf kan hojjetaa jiru. Dr. Asaffataa Ittaanaa Daayirektar Inistituutii Qorannoon Qonna Oromiyaati damee 17 Oromiyaa keessa qabnaa jedhan hojii warra gugurdoon qorannoon midhaan dansaa midhaan mataa qaba. Dansaa akka qorataniitiin baasuuf sanyii qoortii horii Oromiyaa qorataniitiin baasuuf tanaaf hojjechuu jira guddoo galateeffannaa.